ولا خنا نديمو خيدي من الرا خلاص ما الفت سنان نوسي ما الفت نديمو جانين بوليسا والله ما نادك انت لا تنرافودو نمان نجرين كنرا هي يدو هنجاتي كانوا نقولها مران نرقبي اما نديمو يا سيتي نرقبي أسيلا نديمو أترقاتي سنتي ما انجرا ندوك بيو عثمان تبيتنا يادو عثمان اتيادوتي ندوك بيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتنا فردوتنا ماتي جانا لخنيا سلام تانتين تنوني راخات اسم براغي سوسين جنة أرد بي قد كانت ندفع قد خمالي ويتاني أكما بيتان كأخنين نساء طولا يدي في نشران يدي أكملين أقولي جرين يغنى غيزتي جرين يغياس ندور علاك إيه إسا خولتي نساء دور علاك أمتي دفع بلتي تيا تنين سلا حارية تجارة ديمو ندور علاك akkanattiin ammaan tana eddattiin jira wallahi hedduu takkaan miidhamee jira karaa dhugaa sana deebinee ammaan tana miidhamee akkaan ta'u wallaale yoo isinummaan ka haasawaa kana bira naa geessitan akkamitti kana gootaa jettanii naa gaafattanii namaani nan bira geesse kan inni nan tola yaadeef intala fuudheetiin qaadimaatii isin sila fuudheetiin haa gargaartu jee bira geesse akkasitti inni hangumaan silaa biraa gabbahee wanni jeetti yaani yeroo sanitti jarjarattiin jira dalagaa takkaan qaba hangumaan biraa gabbaheetti inni yeroo hanga sanitti qallaalumatti deemee intalaa bira jirtu anaa gargaartu jeetiin bira dhiise akkasitti fuudhee na dura garagalche haasawaan taane hundatti haasawee intala namaa mataa shir godhe jireenya isaatu bulfachuu dadhabee tolfachuu dadhabeetu jireenya kiyyaan kaniinaan intala fuudhee bira geesse intalaan nan jaaladhu fuudhee bira geesse haa gargaartu jee kaniin bira geesse fuudhee isiis narraa garagalche mee amma akka kun yaani shira walii yaaduun akka kun yaa ilmaan oromoo ni ta'a hangam takka yaani nama biraawu nama kana biraawu kaniin gargaaratteetu ganaa akka itti yaadne si godhamu namni wallahi akka yaadduu kanatti yoo deemanii ammaan tana intalaan nan silaa jaaladhu fuudheen na dura garagalchee bultii isaatu kan dadhabe intala tanaas amma karaa intaanarra haayu deema ganaa an khalaas muradheetin jiraawu ganaa an toltuudhaan nama yaada an toltuudhaan ganaa yaaddoodha yaada anaaf yaaddoon ganaa adawiidha wallaahi an yaaddoo kana yooniin an isarraa hin kafalin hanganni kana nu godhee kanatti jireenya kiyya golgoleesse hangaanin boolisa wallaahi mana dhaqee intala tana irraa fuudhu numaan hin jiraanne jireenya kanarra yaaddoo hanga ati kana nu goote kana hangate kan nagoota kana wallahi yooniin an sirraa hin kafalin ni agarta intalaanin si gargaartu ilmaan haa si gargaartu jee mana kee fide haasawa wallaale intalaanin sila dhuftee mana keetti haa si gargaartu jee mana kee fide hangumaan an kootatti na dura garagalchite tolli yaaduun heega kana ta'e an duraan obboleessi jeetiin hedduu takka waan guddoofiin salaalu jira ammaan tana wallaahi khalaas waanuma takkattuu sin saabu hasharaatittuu sin saabu waga kana goote tun hundinuu badii nama khayrii yaaduuti wallaahi tun hundi badii nama khayrii yaaduuti silaan an khayrii yaadu baadhee intala san mana kee geessu baadhee tun hundi takkan dhuftu mee daawwattoota kiyya dhiira hanga dhiira kanatti imimmaan irraa yaasu inni kun jeenummaatam qabaa wallaahi yaaddoo ni beeytaa inshaallah guyyaa tokko sumatti dhufee mana keessan niin beekaami an ilmaan qabde jeetin illaa ammaan tan akkanatti usee cal jee taa'u jira sanuu gizee ammas fiddee viidiyoolee social media irra gadhiiftee yuutuuba irra gadhiiftee
waan hin taane narra haasofte faraan akkana jettee intalaa nadirraa garagalchitee akkasitti ammaan tana akka malee na gootee akka hummeen dhiirarraa wanni akkanaatu inni fakkaatti. Kunnoo yaadduunis akkana na godhe ani isinitti madheetin jira daawwattoota kiyyaa. Isinitti madheen jira na dhukkubee Osmaan dubbii tana yaaduu Osmaan itti yaaduuti na dhukkubee. Rabbi jazaa si haa qabalu. Wallaahi an yooniin inshaallah daawwattoota kiyya yoo isin na cinaa hin dhaabbanne nama na cinaa dhaabbatu hin qabu. Na cinaa dhaabbattanii na deeggartanii na jajjabeessuu qabdu isin jedha. Akkanatti dhiirarraa imimmaan buusuun tanaafuu viidiyoo manni gadhiisee intala na duraatti garagalche daawwadha. Fidee intalatti haasaysee waan hin taane viidiyoo duratti itti haasaawee akkanaaf akkana jeeniinsaa akkasitti waan hin taane intala haasaysee akkasitti intala na duraa garagalche. Tanaafuu seenaatuma viidiyoo daawwadhaan isin jaa hanga dhuma viidiyoo biraatti isin dachaanu faana tura. Kam ragaa akka maalii isaati? Gabbee. Ragaa maalii? Gabbee wayitaanii asii fuudhee ala si buuse waan biraatti gabbee. Gabbee. Ani si malee boo mana kana keessa fayyadamu ni asii tasliim. Waraqaa fiti waraqaa. Waraqaa maali? Guyyaatti asitti harkana fuutee naa taatee maara jettee jaalalaa itti lallaabisanuu na sakkisiise. Anniin safaata sana. Niin safaata. Anaaf silaa guyyaa san dhugaa sisee. Silaa guyyaa san. Intala Oromooti bara. Intala Oromooti. An dhaggeeffadhu waan isitti. Oromoo osoo tuuti waan biraa keessa fiduu deemu. Waan isitti mu dhaggeeffadhu. Waan ajaa'ibaa of taa'u. Narraa bee. Narraa bee. Olkay. Ani si malee mboo sinjoo jira dhiyaate mana kana. Bayi kay. Wal kabanyame. Aye. Kay bayi mana kayyara. Achi booda. Kay bayi. Intala tana malee mana kana ramboo. Intala jeniiti intala si yalan deemtu kay bayi. Akkam bichu saati siyaaddooti. Intala Oromoo akkami kana goota dhalaa miskiina. Bultii teera dhabdee bultii namaa keessa maaltu sina. Silaa dhiira taate afaan kana bara akkas daayiteeti sirraa fudhatti maallaqa jeessa deemte. Maaliif na daayiti? Innaa isiitiin na kan. Doolaara 200 herreegiif jeessati. 200. Doolaara 600 bira jira maallaqa ishees kaay. Doolaara 600. Yaaddoo kiyya. Amma mootummaa si fidan. Ana mootummaa si fideen tana fuudha mana kanarra. Amma mootummaa si fida. Wallaahi kan waan takatiif mootummaa. Ana mootummaa fideen tana mana kanarraa fuudhu ta'a. Maal walitti qabdanii san? Maal walitti qabdanii? Intalli tun amaanaa na bira jirti amaanaa. Gaafa isiin rakkattee dhuftu san. Gaafa isiin rakkattee dhuftu san ati isiirta. Kana keetii uummanni keetuu kana isi jira. Kan keetii fadhu kun. Ni narkeen. Isi jirtan warri keetii fadhu. Asila ranya dong mana lagi? Baru miskinan nyadar. Am fadin naisi ini sinju jirat. Taslim akkana je gaafadhe khalas sabab malami taa'u jira. Yeroo baay'eetti nagaafattee fudhachuun yaaddoo maal isaati harkaan deemin. Faraayyoo dhageenaatu adiitti maalis. Akkam aboo harkaan gattaa maal? Dhagee waan nagooti hunda siidii seemman. Akkam siidii seemman? Kaybee. Galaa waan akka sirraan barbaadu mana kanaan deemu kayi deemnurra. Khalas. Maal fedha? Sanaan dhufte. Maal fayyadamu? Mataana isaati maali? Mana gubbaa dhaabbattee mana kee isaan jiraan. Saree mana fidii nama yaattu. Boo dhiifadhu. Ambar mana kiyya. Dhagee dhiifadhu garaa keessa kaadhu eegatee. Mana kiyya jirta jeetiin isa qaba jee. Habibii kiyya dhiifadhu turuqaatii fi waan martee wanni dhiiftu kanaas. Wallaahi. Nadiis maarka wal wanni jettaan fideemu. Arraboota kan deemsitti men arraboota. Ayyoonni ani intala as kana fideen fuudhin nyaata. Baala.